Haa akkam jirtu? Maqaan koo Lateeraadha. Har'a wayin isiniif qabadhee dhufe keessumaa namoonni hojii barbaaddan hojii barbaaduu jechuun maal jechuu akka ta'ee fi hojii barbaaduu keessatti hojiin akkamitti haala salphaa ta'een argamuu akka danda'u isinitti himuuf hin dhufe. Ani hojii qaxaramanii hojjechuus hojii dhuunfaa hojjechuu irrattis bobba'een jira. Hojii gara sadiin hojjedha yeroo ammaa. Kanaafuu keessumaa barumsa xumuranii digirii dippiloomaadhaan eebbifamanii hojii barbaaduun ulfaataa akka ta'e immoo keessa darbe waan hin ta'eef nan beeka. Kanaaf dogoggorootan dogoggoraa ture irraa baradhee fi malawwan gaggaariin keessa darbe isiniif qooduudhaan akkasiin hojii daftanii argattan gochuuf har'a isinii dhufeera. Inni jalqabaa hojii barbaaduu jechuun madda odeeffannoo ofii bal'ifachuu jechuudha. Odeeffannoon karaa argamu jechuudha. Odeeffannoon humna waan ta'eef. Kanaafuu karaa odeeffannoon itti argamu sirriitti beekuu isin barbaachisa. Yeroo ammaa teknooloojii fa'aa tolu odeeffannoon karaa garaagaraa argamuu danda'a. Kanaafuu teknooloojii gaafa fayyadamnu irra caalaa bu'aa garaagaraaf bu'aa isa olaanaaf ta'uu qaba. Keessumaa beeksisawwan onlaayinii karaa marsariitii gadhiifaman irratti sirriitti of barsiisuunis sirriitti odeeffannoo argachuunis danda'a. Beekumsi barbaadame hundumtuu yeroo ammaa intarneetii irra jira. Beekumsa sana garuu gara ogummaatti jijjiiruun immoo dhamaa abbaa gaafata malee. Kanaafuu fakkeenyaaf websaayitoota hojii gadhiisan kan akka Itiyoo Joobs, Izeegaa, Haahu Joobs, akkasumas immoo kan akka LinkedIn kan jedhaman jiru. Isaan kanan Google irraa barbaadanii akkaawuntii banatanii akkaawuntii ofii banachuudhaan achirraa hojii hordofuu ni danda'ama. Inni kun isa tokko. Inni lammaffaa erga hojiin argame, erga beeksisni argame immoo maaltu godhamuu qaba? Wanta godhamuu qabu keessaa inni tokko fi inni jalqaba CV ofii kaarikulam viitee reezumee sirriitti qopheeffachuu danda'u. Inni kunis akkamitti akka qophaa'uu danda'u filannoowwan garaagaraa fakkeenya garaagaraa onlaayinii jiru. Isa kana viidiyoo koo isa itti aanutti keessumaa appilikeeshinii kaarikulam viiteen akkamitti akka qophaa'u isteeppiidhaan isinitti argisiisa. Kaarikulam viitee namaa fudhatanii maqaaf ogummaa duwwaa jijjiiranii gashuun dogoggora guddaadha. Sababni isaayyuu kaarikulam viiteen akka ittiin qopheeffannu carraa hojii argachuu dhiisuu keenya irratti yoo xiqqaate parsantii 30 ol roolii taphata. Beekumsa nuti qabnu, muuxannoo nuti qabnu kan nuti argisiisnu achirratti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu inni sun akkamitti akka qophaa'uu danda'u viidiyoo koo itti aanutti isinitti argisiisa. Nama wal fakkaataa qopheessuun CV dulloomaa waggaa 10 duraa jalqabee namni garaagaraa koppii godhate maqaa duwwaa irratti jijjiire bakka dhalootaa duwwaa bara dhalootaa duwwaa itti jijjiire ogummaa duwwaa bara eebbaa duwwaa itti jijjiire kennu fayyadamuun barbaachisaa miti. Viidiyoowwan babbareedoo kana booddee hojjetaman yoo hordoftan akkatti CV'n hojjetamu, akkamitti hojiin akka barbaadamu, akkamitti akka appilaayi godhamu dabalataan immoo wanta baay'ee murteessaa akkamitti intarviiyuun akka kennamu afaan lamaaniin barbaachisaa ta'e immoo afaan sadaniin afaan Oromoo, Ingiliffaa fi Amaariffaan isiniif qabadheen dhiyaadha. Viidiyoo koo kanarratti laayik gochuu, sabiskiraayib gochuun hamma na argisiistan muuxannoo na bira jiru isiniif hin qooda. Namoonni hundi viidiyoo kana barbaaduu dhiisuu danda'u, kan barbaadan garuu baay'een jiru. Namoonni hojii barbaadan ogummaa kan isaan hir'atu. Waggaa 10 muuxannoo waggaa 10 isiniif qooduuf deemna kan sana caalullee. Kanaafuu kana booddee viidiyoowwan wal dura duubaan isiniif dhiyeessu irraa carraa hojii argachuu keessanii sirriitti fooyyeffachuu akka dandeessan ofitti amanamummaa guddaan qaba. Sababni isaayyuu yeroo baay'ee hojii argachuuf qabxii mana barumsaatti argannee dabalataan haalli itti nuti hojii barbaannuu fi haalli itti nuti gabaaf of dhiyeessinu carraa hojii argachuu keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Dhiibbaa guddaa qaba. Kanaafuu isarratti hojjedha. Isiniin gargaara. Odeeffannoo isiniif nan dhiyeessa. Ragaawwan garaagaraa walitti qabeen jira. Kan kanaaf isin gargaaru waliif qoodu isin irraanfatina. Galatooma.